qajeelchi yakka diinagdee Komishinii Poolisii Oromiyaa maal hojjetaa jira kan jedhu irratti riippoortarri keenya Fiixumaa Da'oo itti gaafatamtu qajeelcha yakka diinagdee adda addaa Koomaandar Assabech Hayilamaariyaam faana turtii taasise qaba. Isa hordofnee walitti deebina. Komishiniin Poolisii Oromiyaa yakkoota dinagdee mootummaas ta'ee hawaasaati irratti gahu kutannoodhaan qoratamee olaantummaan seeraa kan mirkanaa'u caasaa kana banee xiyyeeffannootti kennuudhaan hojicha akka hojjetamu taasisee keessatti karoora keenyaan ol hojii raawwanne irra jenneeti amannaa. Bara 2017 yeroo kana jechuudha baatii 9 keessatti yeroo waliigala dhiyaate 9,208 kana keessaa qulqullaa'ee seeratti kan dhiyaate 8,982 barana garuu bara 2018 kana keessa yeroon dhimma dinagdeetiin dhiyaate 20,000 ol yoo ta'u kan boba'aa qofti garuu yeroon boba'aa irratti dhiyaate 12,804 kana keessaa seeratti dhiyaatee murtii kan argate 12,668 murtii argateera jechuudha. Kanaaf milkaa'inni kun karoora waliigala Komishinii Poolisii Oromiyaan karoorfate keessa isarra dhaabbanne immoo akka qajeelcha keenyaatti immoo karoora baafanne kana galmaan gahuu keessatti hojiin guddaan dhimma boba'aa fi daldala seeraan alaa kontiroobaandii galiif taaksii tiin hojjetamedha jechuudha. Xaa'oo dhangala'aan hin jira, xaa'oo dheedhiin hin jira, xaa'oo dhangala'aan biyya alaa keessaa akka galu heeyyama hin qabnes biyya keessatti galee kan to'atamu hin jira. Xaa'oo goggogaa kan jedhamu yeroo yaadaaf maal kan jedhamu kunis immoo mootummaan galee biyya keessa galee booda immoo namoota alnaamusummaa qaban tokko tokkoon istoora keessaa bahee carraan itti namoota dhuunfaa harka galee yeroo daddarbu qabannee seeratti dhiyeessinee olaantummaa seeraa mirkaneessine hin jira jechuudha. Dhimmi xaa'oo dhimma lafa biyya keenyaa maseensu dhimma fayyaa namaatirratti dhimma balaa geessisuudha. Karaa Moyyaalee, karaa Keeniyaatiin, karaa Sumaaleetiin iddoo adda karaa garaagaraatiin boordariidhaan galee karaa ta'een harka hawaasaa keessa gala jechuudha. Kanammoo poolisiin keenya daka jirus hordoffii taasisuu fi odeeffannoo hawaasa keessaa dhufuun odoo inni hojiirra ooliin iddoo adda addaatti qabamee kan murteedhaaf dhiyaachaa jiru ta'uu isaati. Inni boba'aa waggaa 3 as hojii gurguddaatu hojjetame irratti bara 2016, 17, 18. Bara 2016 yeroo tarkaanfii jalqabnu ministeera boba'aa keessaa namoota 2-3 hin caalle irratti adabbii hidhaa murteessisiisnee jirra. Kana jechuun caasaa mootummaa biiroo mootummaa keessa taa'ee dhimma kana hoogganurraa eegalee namoonni caasaa mataa ofii diriirfatanii dhimma kiisii ofii guuttachuudhaaf jecha dinagdee mootummaa fayyadamummaa hawaasaa kan dhibbachaa jiran ta'uu mul'isa. Bara 2017 keessattis waliigala dhimma yakkoota dinagdee irratti parsantii 97.5 hojjanneeti qajeelchi keenya geeba badhaafameera jechuudha. Kun jechuun maalinni hawaasa keessa dhaqqabamummaa keenya haga dakaa caasaan yakkoota dinagdee qorataan haga aanaa ta'a qaba. Kana keessatti poolisiin immoo hojii nageenyaa hojjetu keessatti hojii nageenyaa kamiinuu wal cinaatti qabatee dhimmi dinagdee kun immoo dhimma biyyaa, dhimma hawaasaa miidhu, dhimma mootummaa fi hawaasa gidduuttis balaa guddaa qabu ta'uu hubatee dhimma nageenyaatiin wal cinaatti galaa godhatee kan waan irratti hojjeteef bara 2017 akkasitti milkoofneerra. Baranas immoo waliigala akka qajeelcha dinagdeetitti karoorri keenya 93 raawwiin keenya garuu 99 tuqaasa. Kana yoon jedhu yakkoota dinagdee keessatti yakka raawwatamu hunda duguugnee seeratti dhiyeessineera jechaa jiru. Sababiin isaa mana hojii mootummaa keessattis haa ta'u hawaasa keessattis bifa dhoksaa ta'een yakki dinagdee raawwatamu hammi irra geenye jira, hammi of kenninee hojjenne jira,
wanni laaf ga'u bal'aadha wanni nu hafu kanaaf fuuldurattis cimnee kan itti hojjennu ta'a dhimmi boba'aas akkasumatti yeroo amma mootummaan kallattii adda addaatiin qajeelfama adda addaa kennee namni hiriira guyyaa 2-3 hiriiree boba'aa waraabbatu kana barmeelaan fe'amee numa qabaa jirra ammas. Boba'aa daddarbaa ture kana keessatti miseensa poolisii 3 ta'anii jirra. Isaanis malaamaltummaan aangoo isaanii silaa seeraan fayyadamanii seeratti dhiyeessuu qaban waan dabarsaniif isaanis to'annee miseensa poolisii 3 kan qajeelcha poolisii godina Jimmaa aanaarra turan qabnee seeratti kan dhiyaachaa jiran galmeen isaanii banamee jira. Karaa biraatiin ittaanaa hoogganaa waajjira daldalaa godina Jimmaa to'annee jira. Daddarba boba'aa kana keessatti xalayaa barreessuu hin qabne barreessuudhaan aangoo isaanii eeyyamaan fayyadamanii bifa akkasiitiin boba'an akka fedhetti akka alseerummaadhaan olii gadi daddarbu fedhii mataa ofii guuttachuudhaaf jecha hojimaata mana isaanii cabsanii waan argamaniif isaanis seeratti dhiyeessanii jira. Akkasumas daldala seeraan alaa fi galii mootummaa dhabamsiisuutiin godina Qeellam Wallaggaa irratti ammas opereeshinii taasifameen miliyoona 40 ol ta'u hojjetaa galii nama dhuunfaatti akkaawuntiitti galaa akka ture qorannaa keenyaan mirkaneessinee jira. Manni maree godina Qeellam Wallaggaa bunni qishiramee fi bunni janfalli ammanaan gurguramee ammanaan qaraxaan ammana ta'uu qaba jedhee kan caffee murteessee dhiisanii fedhii mataa ofii guuttachuudhaaf sanii gadi buusanii bifattiin of fayyaduu danda'aniin galii mootummaa kan dhabamsiisan hojjettuu waajjira galii godina Qeellam Wallaggaa to'annee yeroo ammaa galmeeshii banamee mana murtee irratti dhiyaattee jirti. Ishii fi garee hojjetaa ishii dabalatee jechuudha. Sakkaawuntii dhuunfaatti galfachaa turan dabalatee jechuudha. Kana jechuun caasaan mootummaa imaanaan itti kennamee hojii hojjechaa jirullee ammam fedhii ofii guuttachuudhaaf jecha hojimaata mana ofii cabsee hojii alseerummaa kana keessatti daldaltoota qabatanii liftittiin isaan adeemaa turan qorannaa keenyaan irra geenyee jira. Akkasumas godina Gujii keessatti daldala albuuda seeraan alaatiin wal qabatee gareen akkasumatti bahee abbaan alangaa naannoo dabalamee waliin hojjennee jira. Achi keessattis waldaalee adda addaa dhaabbatanii hojjetan keessatti waanuma galii mootummaa dhabamsiisu kana keessatti argame alseerummaa argame aanaalumeetti kan ilaalamaa jiru ta'uu isaati. Akkasumatti godinaa fi magaalota adda addaa keessatti dhaqqabummaan keenyaa achi deemnee garee qorannaa abbaa alangaa poolisii naannoo taanee galmeewwan garaagaraa qorannee qaama nageenyaas haa ta'u hojjetaa galii hojjetaa kan qorachaa jiru ta'uu isaati. Namoonni dhuunfaa ofii guuttachuudhaaf jecha mootummaan kaffaltii guddaadhaan hawaasaaf akka dhaqqabu yaadee boba'aa galchu kana faayidaa dhuunfaa ofiitiif oolchuudhaaf warri inni kaatan hedduudha. Garuu hanga hawaasni keenya yeroo nu kennee fi qorannaa keenyaan dhaqqabamummaa keenya bal'amoota hedduu to'annee jirra. Waliigala diinagdee jechuun biyya tokkoof dhimma murteessaa waan ta'eef dhimma murteessaa kanarratti hawaasti keenyaas poolisiinis qaamni biyyattii kana keessa jiraatu hundi duulaan dhimma dhabamsiisuu qabudha jechuun barbaada. Karaa biraatiin zayita nyaataa irratti fakkeenyaaf amma eeruun waliigala dhiyaate 15 baatii kana keessaa 10 dhiyeessinee adabamsiisa. 5 olis gadi irraa dabbiidhaan jechuudha. Oddoo keessatti oomishanii hawaasaaf daddabarsuun kun fayyaa hawaasa keenyaa dabalatee kan miidhaa guddaa geessisudha jechuudha. Bifa akkasiitti koomishiniin poolisii Oromiyaa abbaan alangaa naannoo Oromiyaa sadarkaa kana dhaabbilee yookaan mana hojii mootummaa MO walii galtee walii wajjin mallatteessuu qaba wajjin mallatteessee hojiitti galee hojjetaa jira. Biiroo galii wajjiniin, biiroo daldalaa wajjiniin,
abbaan alangaa poolisiin waliin ta'uudhaan galmeewwan gurguddoo qorannee sirratti dhiyeessuudhaan bosona seenee shaneen nu waraanuun caalaa dhimma dinagdee irratti nama hirmaatu qixa sanitti hubannee olaantummaa seeraa mirkaneessaa jirra jechuudha. Dhimmi dinagdee kun biyya tokko keessatti egaa murteessaa ta'ee hawaasni biyya keenya keessa jiraatu, poolisiin biyya keenya keessa jiraatu hundisaa tumsa godhee dhimma kanarratti ijaa fi gurra poolisii ta'ee akka qabuun hamsa dabarsuu barbaada. Poolisiin keenya yeroo ammaa dhimma dinagdee dhimma boba'aa irratti qofa odoo hin ta'in daldala seeraan alaa kontiroobaandii dhimma bu'uuraalee misoomaa irratti yakkoota qaqqaban kutannoodhaan hojjechaa jira. Hawaasti keenya immoo ija poolisii gurra poolisii ta'ee dhimma kadharraa poolisii cinaa hiriiree mana murtii cinaa ta'ee ragaa bahee dhimma olaantummaan seeraa mirkanaa'ee biyya keenyaa akka taasisuu keessatti gochuu akka qabutti dhamsa dabarsuu barbaada. Yakkoota bu'uuraalee misoomaa irratti jechuudha. Dhimma ibsaa bilbilaat irratti oskaadhaan raawwataman hunda poolisiidhaaf ijaa gurraan gahee olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti gahee isaa akka taphatu poolisiinis akkasumatti abbaan alangaa keenyas gahee galmee qorachuu keessatti sadarkaa aanaatti galmee bilchina hin qabne poolisiin fi abbaan alangaa qorachuudhaan akka isaan bilisa bahan taasisuun darbee kan mul'atudha. Karaa mana murtiitiin immoo dhimmoota dinagdee biyyaa miidhan kana yeroo qabamanii dhiyaatan sa'a 24 keessatti mirga wabii isaanii eeganii shakkamtoota gadhiisu. Shakkamtoonni sun inni Gujii Booranaa irraa ka'e dhaqee Shawaa Kaabaatti qabamuu danda'a dhimmi kontiroobaandii fi dhimmi boba'aa. Inni immoo Harargee irra jiru qabamuu danda'a. Gaafa ittiin gadhiifamu deebi'ee sana booda galmeen afaan banee hafaa murteessee argatu jechuudha. Seera biyyattiin baafattee naala hojjeta miti. Isuma seera labsiif dambii baheen ishiidhaan wal qabsiisanii bifatti namni barachuu danda'u, bifatti namni wal hubatee harkasaa yakka dhimma kanarraa sassaabbachuu danda'u. Dabarsan mana murtii keenyaafis dhaamsa dabarsuun barbaada. Kan inni tuqee darbuu barbaadu salbaatiyoo konkolaataan faabrikaadhaan hojjetameef hin jira. Isaan ala barmeela bayyachifatanii garaa konkolaataa keessatti salbaatiyoo forjidii jechuudha. Hojjisiisanii isa faabrikaan kenneefitti sin guutuu, isa sanitti sin guutuu qisaasina boba'aatirra geessisu baay'eedha. Godina lixa shawaattis manni murtii olaanaa keenya salbaatiyoo forjidii hojjechiisuun yakka miti bifa jedhamuun bilisa ba'anii ni qorannee mana murtiitti dhiyeessu. Qajeelfama adda addaatitu ba'aa jira. Kanaaf waliigala namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamuu akka jedhamu sanitti hundi keenyaa biyya tokkoof hojjenna waan ta'eef dinagdee biyya keenyaatiif, dinagdee hawaasa keenyaatiif, fayyaa hawaasa keenyaatiif, ijoollee keenyaaf hojjenna. Qaamni seeraallee wal hubatee bifa seerota jiran walitti utubuudhaan namoota dhimma yakkaa kanarraa harka sassaabbachuu qaban yakka hojjetan murtee madaalawaa ta'e, murtee barsiisaa ta'e kennuudhaan cidhaa akka hiriiran dhaamsa koo dabarsuun barbaada.